Kun qophii hariiroo dhiiraa fi dubartii itti haasofnudha. Karaalee torba hariiroo dhiiraa fi dubaraa jidduu jiru itti fooyyessina. Namoonni baay'een isaanii hariiroo dhiiraa fi dubaraa jidduu jiru hunda isaa waan beekan waan isaan itti fakkaatuuf gorsa xiqqoollee taatu namarraa dhaga'uuf fedhiin qaban. Ta'us garuu sagantaa keenya har'aatiin karaalee torba hariiroo dhiiraa fi dubaraa jidduu jiru akkatti fooyyessuu dandeenyu ilaalla. Karaan tokkoffaa hariiroo dhiiraa fi dubartii jidduu jiru itti fooyyessinu afaan dhiiraa fi dubartiin haasa'an adda adda ta'uusaa hubachuun nurra jiraata. Durboonni yaada isaanii guutumaan guututti ibsachuudhaaf haasaa isaanii raajessuutiin yaadicha cuunfuudhaan yookiin waan akka walaloo walxaxaa fakkaatu tokkoon ibsatu. Rakkoon guddaan dhiiraa fi dubartiin walitti qaban wal hubachuu dadhabuu isaanii ta'uun waan nama ajaa'ibu tokko miti. Akka waan pilaanetii adda addaa lama irraa argamanidha. Kanumaafidha Dr. John Gray dhiirota Maarshaan durbootaan ammoo Veenishaan kan inni jedhee ibsuun. Dhiiraa fi dubartiin jechi isaan haasaa isaanii keessatti fayyadaman wal fakkaataa ta'us akkaataan isaan jechicha itti fayyadaman garuu hiikkaawwan adda addaa ta'e qabaata. Fakkeenyaaf durbi tokko I feel like we never talk. Sirumaa waanuma haasofnee beeknu natti hin fakkaatu jechuu dandeessi. Jechi sirumaa jedhu kuni amma isheedhaaf karaa aarii ishee itti ibsatudha. Dhiironni immoo hiikkaa jechichaa dogoggoraan akkuma jirutti kallattiidhaan hubachuudhaan aarii hin taane keessa seenu. Kanaaf waliigaltee dhiiraa fi dubartii jidduu jiru salphisuudhaaf dhiironni wanti hubachuun isinirra jiraatu wantoota durboonni dubbatan hunda hiikkaa jechuma sanaa jechuu isaanii akka hin taane hubachuun isinirra jiraata. Durboonni immoo wanta barbaadan tokko haaluma salphaadhaan osoo silaa itti himtanii dhiira irraa bu'aa bareeda isin barbaadan caalaa argachuu dandeessu. Hariiroo dhiiraa fi dubartii itti fooyyessinu keessaa inni lammaffaan yoom dhaggeeffachuu akka qabduu fi yoom dubbachuu akka qabdu beekuudha. Yoom dubbachuu akka qabduu fi yoom dhaggeeffachuu akka qabdu beekuudhaaf dhiiraa fi dubartiin gaafa cinqamanii fi dhiphatanii haala akkamiin akka cinqii fi dhiphina isaanii keessaa bahan beekuun baay'ee barbaachisaadha. Dhiironni gaafa cinqamanii fi dhiphatanii yaada isaanii sassaabbachuu fi namoota irraa of fageessuudhaan gaafa cinqii fi dhiphina isaanii irraa bahan argita. Dubartoonni immoo yaadaa fi miira isaan cinqaa fi dhiphisaa jiruutiin ni to'atamu. Dhiironni miirri gaariin akka isaanitti dhaga'amuuf jecha rakkoo cinqii fi dhiphina isaanii irraa fagaachuudhaan kophaa isaanii taa'uudhaan hiikuu filatu. Dubartoonni immoo hiriyoota isaanii waliin walitti dhufuudhaan waa'ee rakkoo cinqii fi dhiphina isaanii haasa'u. Waldhabbiin kan inni uumamu gaafa isheen haasa'uu feetuu fi inni immoo kophaa ta'uu barbaadu. Rakkoo kana hiikuu fi sirriitti walii galuudhaaf isheen yeroo inni kophaa isaa ta'uu barbaadu sana kabajuu fi qabdi. Inni immoo gaafa isheen dubbattu gorsa isaatiin addaan ishee kutuu akka hin qabnee fi sirriitti ishee dhaggeeffachuu akka qabu hubachuu sirra jiraata jechuudha. Hariiroon dhiiraa fi dubartii jidduu jiru itti fooyyessinu inni sadaffaan akkatti wal kakaasuu fi onnee walitti horuu qabdan hubachuudha. Dhiironni akka jaalallee isaaniitiin fedhaman barbaadaman kan isaanitti dhaga'amu yoo ta'e kaka'umsii fi humni guddaan isaan keessatti ni uumama. Durboonni immoo kaka'umsii fi humni guddaan kan isaan keessatti uumamu akka baay'isanii jaallataman kan isaanitti dhaga'amu yoo ta'edha. Dhiirri tokko akka hin barbaadamne yoo isatti dhaga'ame humni isaa hirdhachaa fi kan caalu fojojaa dadhabaa ta'aa deema. Karaa biraatiin immoo durboonni akka hin jaalatamne kan isaanitti dhaga'amu yoo ta'e jaalala baay'isanii kennuu irratti ni dadhabu jechuudha. Hiriyyaa jaalalaa kee haadha manaa kee kakaasuudhaaf waanuma xiqqoos taatu gochuudhaaf yaali. Jaalatamummaan yookiin fidhamuun isaanii akka isaanitti dhaga'amuuf jecha. Guyyaatti yoo xinnaatti si'a 4 hammadhuun. Dubartoonni immoo fedhii jaalallee kee kakaasuudhaaf akka inni si gargaaru godhu yookiin immoo haaluma salphaadhaan gargaarsa isarraa akka barbaadu itti himi. Gaafadhuun haala kanaatiin wal kakaasuu fi onnee walitti horuu dandeessu jechuudha. Hariiroon dhiiraa fi dubartii jidduu jiru itti fooyyessinu keessaa inni afuraffaan immoo fedhii miira jaalallee kee beekuudha. Dhiiraa fi dubartiin jaalala keessatti jaalala qaban ni kennu. Garuu deebisaa tokkollee akka irraa hin argannetti jaalalli isaanii akka galataa fi hubannoo dhabeetti ilaalu. Dhugaan jirtu lamaan isaaniiyyuu jaalala qaban ni kennu. Garuu akka barbaadamu sanatti miti. Afaan dhiiraa fi dubartii haasawan adda adda waan ta'eef haala salphaadhaan fedhii isaanii dogoggoraan wal hubachuu danda'u. Dhiironni yeroo baay'ee hariiroo dhiiraa fi dubartii keessatti waan dhiirri barbaadu kennu. Dubartoonnis akkasuma waan isaan barbaadan sana kennu.
kun immoo fedhiin isaanii lamaan akka barbaadametti akka hin guutamneef ulfaataa jalaa godha. Dubartoonni kunuunsamuu, hubatamuu, kabajamuu akka inni isaaniif of kennu aarsaa godhuuf mirkaneessummaa fi irra deddeebi'ee wabii kennuufii barbaadu. Dhiirri immoo wanta fedhii dubartootaa irraa adda ta'e barbaada. Dhiironni amanamummaa, fudhatamummaa, dinqisiifamuu, jajamuu, ragaasifamuu yookiin mirkaneessummaa fi jajjabeeffamuu fedhu. Dhiironni fedhii miira hiriyaa keessanii guutuudhaaf miira isaanii fi fayyummaa isaanii irratti fedhii akka qabdan agarsiisuudhaan guutuu fi yaaluu qabdu. Dubartoonni immoo fedhii miira hiriyaa keessanii guutuudhaaf amala isaa fi namummaa isaa tole jettanii fudhachuun isinirra jiraata. Kun immoo akka inni dinqisiifannaa argatetti itti dhaga'amu isa godha. Hariiroo dhiiraa fi dubartii jidduu jiru itti fooyyessinu keessaa inni shanaffaan hiriyyaan keessan akkamitti qabxii akka galmeessuu qabu hubachuudha. Ilaali, dubartoonni dandeettii miira uumamaa dhiirotaa kan humna isaanii hunda fayyadamuudhaan wanta guddaa tokko irratti yommuu xiyyeeffatan faayidaawwan wantoota xixinnoo akka hubachuu hir'isan aamiin jettanii fudhachuun keessan baay'ee barbaachisaadha. Hubannoo isaaniitiin ala dhiiraa fi dubartiin qabxii ni galmeessisu. Dhiirri tokko jaalallee isaatiif gara manaa gaafa inni dhufu abaaboo bareeda wayii yoo inni fidee fi dhufe qabxii tokko ishee biratti ni galmeessisa. Dubartiidhaaf gochi jaalalaan godhame kamiyyuu qabxii tokkoon wal qixadha. Kabajaa fi hamma kennaaf qabu irraa kan ka'e dhiiraaf kennaan xiqqaatus guddatus kennaadhuma ta'uun isaayyuu qabxii irra caalaadha. Dhiirri jaalala kennuu kan inni dhiisu gaafa miirri natti fayyadamaa jirti yookiin faayidaa isheedhaaf qofa na barbaaddi jedhu isa keessatti uumamu. Kuni akka hin taaneef dubartoonni wanti inni hojjechaa jiru sirrii fi dinqisiifamaa ta'uu isaa himuufii qabu. Dhiirri kan yaadachuun isinirra jiraatu jaalallee keessaniif waanuma xinnoollee taatu yoo gootaniif suni akka waan guddaatti isiniif lakkaa'ama. Hariiroo dhiiraa fi dubartii jidduu jiru itti fooyyessinu keessaa inni jahaffaan gargaarsa akkatti wal gaafattanii walirraa argachuu dandeessanidha. Seerri dhaadannoon dubartoota biratti beekamaan jaallatamaan jaalalti gaafachuun irra hin jiraatu kan jedhudha. Dubartoonni fedhiin namoota biroo waan isaanitti dhaga'amuuf waan danda'an hunda ni godhuufi. Isaan garuu gargaarsa namoota biroo irraa gaafachuun yaaddoo guddaa isaanitti uuma. Dubartoonnis fedhii namoota biroo hubatanii waan inni barbaadu sana waan godhaniif dogoggoraan dhiirris waan wal fakkaataa akkasii akka godhuufi eegu. Fedhiin ishee hundi akka guutamuuf yookiin wanti isheen barbaadde hundi akka godhamuufi barbaadde ni beeka. Battalumatti naaf godha jettee tilmaamurra wanta gaafachuu barbaadde jechoota ifa ta'anii kallattiidhaan gaafachuu ni qabda. Si wajjin taa'ee haasa'uun barbaada. Galgala kan gadi bahee si wajji bashannanuun barbaada. Jechoota akkasii kana fayyadamuudhaan kallattiidhaan itti himuun si barbaachisa. Jechoota walxaxaa dhiiraaf hubachuuf yeroo itti fudhatu fayyadamuun sirra hin jiraatu jechuudha. Seerri dhiira biratti beekamaan osoo hin cabiin hin sirreessiin kan jedhudha. Durbi tokko gargaarsa isa hin gaafanne jechuun fedhiin ishee hundi guuteeraaf jedhee akka inni tilmaamu isa godha. Dhiirotaan gaaffii gaafattee deebii gaarii kan irraa argachuu dandeessu. Tokkoffaa yeroo mijataa ta'etti yommuu gaafattudha. Lammaffaa jechoota kee yommuu sirriitti ifa gooteefi. Sadaffaa yoo jechoota kee qajeelaa gooteefi. Afraffaa jechoota sirriitiin yoo gaafatteeni. Shanaffaa yoo komii kee wajjin hin gaafanneen ta'e deebii gaarii dhiirota irraa argachuu dandeessa. Kanaaf dhiiraa fi dubartiin gargaarsa akkasitti wal gaafachuu dandeessu jechuudha. Inni dhumaa fi inni torbaffaan karaa wal dhabdee isin lamaan jidduutti uumamu hambistanidha. Dhiirri tokko akka inni karaa hundumaan guddatuuf isa gargaaruu barbaada ta'e karaa kamiinuu isa jijjiiruuf yaaluu dhiisuu qaba. Wal dhabdeen yeroo baay'ee kan inni uumamu namni inni tokko namummaa ilaalcha yookiin amala nama isa kaanii jijjiiruuf yommuu inni yaaludha. Dhaadannoon jaallatamaa dhiirotaa don't fix until it's broken hanga cabutti hin sirreessin kan jedhudha. Gaafa durbi tokko isa jijjiiruuf yaallii gootu wanti cabe, wanti bade, wanti sirrii hin taane wayii jira jettee akka isheen yaadde battalumatti ni tilmaamama. Jaallatamummaa yookiin fudhatamummaa namummaa isaa akkuma jirutti akka isheen isa hin fudhanne itti dhagahamuun isaa akka inni of ittisu isa godha yookiin akka inni ishee irraa fagaatu isa godha. Dubartoonni fedhiin keessan yaanni keessan isaaf qinqamu isa kunuunsu ta'us akka dhiirotaatiin nuti isaan irratti ba'aa taaneerra jedhanii yaadan isaan gochaa akka jirtan yaadachuun isinirra jiraata jechuudha. Dhiironni wanti hubachuun isinirra jiraatu dubartoonni isin wajjin wal dhabuu wal loluu yaadanii miti kan yeroo hunda wal dhabdiin lolli isin jidduutti uumamuuf
akka isiniif yaadanii fi cinqaman akkasumas karaan gaariin isin gargaaruuf isaan yaadan isa kana jedhanii waan isaan yaadaniif yeroo biraa wal dhabdeen isin jidduutti uumamuuf yeroo inni jedhu namoota adda addaa lama akka taatan hubachuun isin irra jiraate jechuudha. Sagantaa keenya kan biraa hariiroo dhiiraa fi dubartii jidduu jiru itti ilaallu yeroo biraatiin hanga walitti dhufnutti nagaan naa tura. Horaa bulaa.